Bareedinaafis fayyaa gammachuu mana keenya keessaa maatii ijoollee guddaa fi xiqqaa hunduma isaatiif iyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin kan asitti argitan kun akka bifa pompoliinoo yookiin ammoo tuyyuu namoonni hedduun jechuudha sirriitti beektan keessattuu shamarran biyya Arabaa hojjetan korosoona jedhanii korosoona waan keessatti hashwaa isaa godhamu yookiin ammoo waan keessa naqamu osoo nun barbaachisin karaa halawiyaataa yookiin ammoo tuyyuu maalidha pompoliinollee miti garuu ammoo tuyyuu maal isin jechuu barbaada hedduu waan mi'aawuu fi akkuma ammoo tuyyuu nyaata hedduu shaayii wajjin buna wajjin hunda wajjinuu filatamaadha karaalee lamaan hojjanna keessi isaa kun akkana ispoonjidha namoonni furna hin qabne hundi keessanuyyuu tokkoffaa irratti kan isin barbaachisu arjee burcuqqoo lamaati hubadhaa sirriitti meeshaan ittiin annaqu yookiin zibdiyaan kun burcuqqoo lama fuudha sukkaara maankaa tokko maankaa guddaa nyaata akkasuma kaameraa maankaa tokko kan namatti naqe sukkaara kun bikiin boodaraadha kaameraan kalixii bukeessu jechuudha kun qarafaadha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarafaan daakama akka hedduu mi'aayuu fi yookiin ammoo tuyyuu baay'ee filatamaa ta'uu nuuf godha achi booda ammoo aanan burcuqqoo tokko yookiin aanan harcee namoonni mana keessan keessa qabdan aanan harcee maankaa lamaa fi akkasuma bishaan burcuqqoo tokko qopheessitanii walitti kurtanii xiqqoo owwaa gootanii itti gootanii sirriitti hubadhaa. Nyaata osoo gurguranillee baay'ee maallaqa guddaa baasudha dhugaa rabbii hedduu mi'aayedha mee namni hundi keessanuu itti fayyadama namoonni killee manaa qabdan killee takka jechuun kaala turte baay'ee firiijii keessattuu namni hedduun tallaajaa keessa yookiin firiijii keessa kaa'ee fayyadama isii firiijii keessan teenne itti dabaltanii lixii keessan osoo bishaan yookiin aanan sun itti isin jalaan guddanne suutaan fayyadamtanii inni kuni baay'ee jechuudha kan baay'ee walla karaa salphaan hojjetamu akkasuma immoo namoonni furuna yookiin ammoo tuyyuu batiraa daabboo hin qabne akkasuma immoo tuyyuu namoonni korosoonaa yookiin ammoo pompoliinoon isin hifachiisee jedhe itti fayyadamuu dandeettanii asirratti kan argitan zibdaadha yookiin ammoo dhadhaa maankaa tokkooti namoonni keenya dhadhaa baysan malee fayyadamanii waan baay'inaan hin baratamne hawaasa keenya biratti zayitii maankaa lama itti gootan zayitii nyaataa kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hanga inni wal fudhatutti ni sukkuumnaa yookiin ni miciqnaa jechuudha. Achi booda ammoo tuyyuu akka inni sirriitti wal fudhatee jedheen harcee irra firfirsinee akka harka keenyatti nuun qabanne zayitiin osoo hin ta'in ka harka keenyarraa baasnu yeroo hedduu yeroo lixii bukeeffannu akkasuma yeroo lixii miciqannu harcee irraa haa firfirsnuu isiniin jedhaa nutti haa baruudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa erga haala kanaan miciqnee wal fudhachiisnee jennee qadaannee kennaa jechuudha hangamiif kenna warri jettan ammas yeroo hedduu gaafii as jalatti na gaafatamu harcee qamadiiti moo harcee maalitti jettanii na gaafattan eeyyan harcee qamadii biyya keenya namoonni biyyaan baa jirtan harcee qamadii eessaa fuunaa jettan harcee adii ashagamee dhufu san jechuudha diqii kan abiyatti kasirri qaalii sanillee odoo hin tahin adii tamisa daabboo wantoota adda addaa saamuudii hojjetan san jechuudha harcee masaanii. Harcee baay'ee widdiisanii miti jechuudha. Biyya keenyatti ammoo harcee qamadii dirqama firnuu diqeetii ta'uu qabu. Namoonni barbaadan akka sirriitti addaatuu fi bareedu yoo barbaadan firnuu diqeetii fi harcee qamadiillee walitti makuu dandeettan jechuudha. Achi booda ammoo haalaan margitan kanaan diriirsinaa jechuudha. Erga inni daqiiqaa biyya oowwatitti daqiiqaan 30 gahaadha kan bukaa'u. Ammoo naannoo qorraatitti daqiiqa 40 yoo naannoon sirriitti kan qoru ta'e akka fakkeenyaaf biyya keenyatti isiniif ka'a akka asallaa boqojjii maalii irra namoo hin beeku hawaasni keenya kan isin beeytan akkaataa naannaa jireenya keenyatiin sa'a tokkollee hin fudhata daqiiqa 45 illee ni fudhata. Walaakin garuu ammootu naannaa akka hawaasaa shaashamannee adaamaa fi naannaa xiqqoo akkana hawaash naannaa oowuu kan inni itti ammootu iyyuu daqiiqaan 30 gahaadha. Warri biyya Arabaa jirtanillee akkasuma warri biyya Awurooppaa jirtanillee akkasuma haala kanaan sirriitti kan hubattanii beekuu qabdan ammootu waan feetanii muruu dandeettanii albeen bakka waan isinitti toleen jechuudha harkallee xixiqqeessinee murree maruu dandeenya. Namoonni barbaadan fakkeenyaaf namni biyya jiran akkasitti eeguu kan dandeenye ganama ciree irratti ijoolleef shaayii fi yookiin ammootu keessummaan isinii dhufe buna wajjin akkamii isinii himuu danda'a yoo qopheessuu eddan bukeessitanii galgala osoo kaameraa ittiin guddisiin lafa kaa'achuu dandeettanii akkasuma namoonni biyya Arabaa jirtanii yookiin naannoo ho'aa jirtan firiijii yookiin tallaaja namni qabdan bukeessitanii achi keessa suuta qaruuraa saniin qabbana saniin haa bukaa'u kaa'uu dandeettanii
Achi booda immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kanaan osoo waan tokkollee ittiin godhine marra jechuudha. Sirrii waliin miciquu hin qabnu maaliif keessi isaa akka hafuura baafatee yookiin ammoo nuuf bokokee akka margitan kanatti bareedee jechuudha. Keessi isaa qullaadha waan takka illee hin qabu. Waan takka illee itti godhuun isin hin barbaachisu. Hunda isaa haala kanaan marree kenna. Achi booda ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu waan mi'aawuu fi dhugaa rabbii jechuudha. Ijatti illee baay'ee kan bareedu erga marree geessine xiqqoo daqiiqaa 10-15 ni kenna akka inni harbaafatu yookiin ammoo akka xiqqoo akka waan bukaa'uu tahee bareedaa isaa bobbokokee taha. Achi booda zayitii kenna dhiyeeffannee akkuma yeroo kamittuyyuu barree fi yookiin baratamee jedhe zayitiin kenna erga oowwee jedhe suutaan fuunee keessa buufnee xabbafna jechuudha. Nyaanni kun akka maaliidha yoo isiniin jedhe hedduu mi'aayaa isaati hin bareeda. Namni tokkichi 5-6 nyaatee hin quufu. Muraan isaa ammoo gugurdaa miti. Viidiyoodha. Kaameraan sirriitti waan itti kalaa'ee fi guddaa fakkaata malee baay'ee guddaa miti jechuudha. Hedduu ijatti kan bareedu. Nyaanni isaa ammoo yaa Allah nyaata maal fakkaata isiniin jedha wallaahi. Maal dhayaayyuu yaa rabbii kiyya. Qarafaa qaba qarafaa daakamaa nyaata jechuun yeroo hedduu anis maal naa dhufuu dide. Akkasuma ammoo namoonni mana keessan keessatti karaalee laafaa ta'een karaa salphaan qophii irratti buskuuta, keeka adda addaa bas aanan killee takkitti qarafaa sukkaara akkasuma ammoo aananii miciqamuu qaba jechuudha. Hedduu akka waan mi'aawuuf aanan harcee maankan lamaa isin bishaanii waliin geettanii aanan xiqqoo oowwistanii jechuudha kan miciitanii. Haala kanaan hojjettanii mana keessan keessatti yoo inni diimatee xabbaftanii jettan zayititti baastan jechuudha. Meeshaa keessanitti baafattan irratti akka ijumattuyyuu bareedu argitanii hundi keessanuyyuu baay'ee nyaata bareeduu fi akkasuma ammoo kan hedduu namatti toludha. Ganamas ciree irratti ijoolleefis tahee mana keessatti hojjechuu ni dandeettan gaaf tokko akkasumaatii keessan ittiin gammachiisuu fi keessummaa keessaniifis bunaafis tahee shaayiif. Ammootu karaan bunaatii fi karaan shaayii akkaataan itti fayyadamnu addatti kan dhumarratti viidiyoo kana ilaalee hanga dhumaa jedhe waan baay'ee irraa argachuu danda'a irraa barachuu danda'a. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan jechuu dagaggatu jira. Namoonni viidiyoon kun isinitti tole koomantii yaada keessa maashaallah isa jedhu barreessaa. Akkasuma ammootuyyuu nallee jajjabeessaa. Namni haarayaa taatanii sabiskiraayibiin goone viidiyoo kana sabiskiraayib gochuun namoonni ammoo gama tiktookatiin jirtan amma kun olaanaa fakkeenyaaf bunaaf kun inni bunaa sukkaara isaanii irra na'idhee irra gangalchina jechuudha. Kanaafi sukkaara akka isaanii irra na'idhee irra gangalchina akka shaayii ammoo sukkaara irra hin gangalchinu haala ammasitti argitan kanaan akkanatti shaayiif dhiyeessina. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni maatii tiktooka kiyyaa taatan namoonni hedduu kan tiktookan na beekan yuutuuba kiyyan beekanii yuutuuba kiyya Razaan Ooroo asuma tiktookii piroofaayilii jala jira. Piroofaayilii jala dhaqaati yuutuuba yaa Allah yaa Ilaahi nama 100,000 fi 500 kam qaba fooloo jechuudha. Garuu yuutuubni kiyya viyuun isaa nama 200 nama 130 haga viidiyoo hojjechuu na jibbisiisu gahee jira. Dhaqaatii yuutuuba kiyya sabiskiraayib gochuun na jajjabeessuun akka viidiyoo gaarii isiniif hojjedhu wantoota hedduu inshaallahu ta'ala rabbii na gargaaru. Yaada qaba karoora qaba isa kan akka isiniin gahuu fi akka isinii baasu mee na jajjabeessa dhaqaa yuutuuba kiyya sabiskiraayib godhaa.